injirtu ta'alaala talaallattan ana was qinaatu qanun sirra qabadha bajet shakkin wallahi shakkin qajela sifuna wamatak kana abu musa falen arsi de majannetin sodan mali finan injettani arsi ni jaladda harrammo ni de majeetu manke wallahi achumatti bulti godachu wayya bulti godanna jannetin nin de najenne sodan mali fi baytani ani manaba keessatti hidiba keessatti birdilisi ma isani san tu fuldura na duf mal ummata kenna birdilisi nakasi sallafesan abdun gorawate milkin ko sintole ahandar batamesnan kas nemogoli rakkana sibira turti ay jirti amanaadhan haadhaaf abbaa fuula rabbii wal godhatanii sibira teetti ma boonni akkana akkami jennaan nusuunaan jedhe mucayyoonillee nusuunaan jedhan waggaa 3 eeggadhunaan jedhan waggaa 3 eeggadha jedhee anillee akkasumatti ittiseen gaafa kaanii ni kaanuu hidhan anuun saalfadhe sheekaa mucayyoo xiqqoo sila kadhate namni naan jaajee wayta suuqirra uffata bituuf deemuun saalfadhe isii galee itti seenee inni dhaqee sheeka kanaati bakka wanna godha gaggabaabsa namoonni jala kanallee jiranii Sheekh Riyaad fa'a gaafii tak godha deebisaa fi Sheekh Umar Al-Faaruq illee jiranii namoota baay'eetu jira ala kulli haal gaafii mucayyoo sirrii miti eebii kallattii tokko laaliyan irraa waa barattaniif saayinni keessan akka mana keessa manatti nyaachifni alatti nyaachisaa shaayibeetiin nyaachisaa jechuuf kaasiyan manatti hin galina saayinni amma jaartii bareeda yoo arge alhamdulillah rabbiin isaayyuu baka kennen jedhe gara galee itti dawwalan isiin illee shawwadamin isa injanajjanin dhiirri yaraallee taatu isuma wayya yookaan rabbii yaraa isiin jettu san keessa dhiirri yaraan jedhamtu rabbiin keerii kaayaa fi akka injanajjanamne jechaaf anarratti fakkeenya furadhaakin waan mana keessa akkana taphatame jechaaf waan san dubbadhe garuu eebiin sadhiisan ilaal eeganaan adda gaamee ustaaza sun sabqul lisaani intaa qadiyaan isi sabqul lisaani namni kenna waa xiqqoo yoo togongoran waa miliyoona godhanii sabqul lisaani sun nu isinirraa faamnee jirra jayyitan sumeme gaafadhu gaafii wanna alfiya Faya jiran takka gaafadhin ba gaafii takka qofan qaban gaafadhu mee artisti iftu eletoma wallahi nu go'arsitanii jirtanii hedduu isinitti go'arra garuu viidiyoo keessatti hojjedhee beeku garuu isinitti go'ara jechuudha gaafadhu gaafii yaa gaafiin kiyya maa seetan mee gizee bidilipsi hawaa fi adam tu uffata yetta warri qabuun warri dakaatuun uffata hawaa fi adam jetta bidilipsi arsiin kun bidilipsi baay'ee fedhaa jettani abjuun natti dhufaa jettani isa lammaffaa ammoo shamarran akkamii feetanii ta akkamii fuudhuu feetarree amma silaa hin barbaadu ta bira jettani Sheekh Riyaad obsa isin naqa haalli tokko haalli ani itti haasa'u barumsa isinii kennaa namoonni warri ala jiran kun namni achi kasammuun isaa jeeqamu jira warri biyya garagaraa jiru kana dubartii sammuu jeeqama namni waa hedduun sammuu namaa ni jeeqamti mee takka sheekaa roobee kana sheeraa roobee haasa'u isaa keessa wanni haa jedhu haa bohaarsu jedheeti malee birdilipsiin keessan manaabatti miti ani manaabayyuu egaa arguu dhiise waggaa 11 gahe manaba tu way nadu hunjiru iftu si debiam fanne ni jere bisi bashannan sisu sini tiabo artani da woni bra sani finjenne jaran Umar Al-Faaruq isinille bayna me halfiya sani anke sanille dubbise jirana jala dubbatu dide laaletu kuwa bichana darbete makka warra khatamati anke sanille dubbise kuna makina isa jecha dhaabatan kabajani jaaladani dhaabe jira kuna sikrobe kiya dhaabe jira David la dem dhaabe jira no it's okay rakkoon qab kan jedhu itti wanni dhoksanille hinjiru jaarti taati barbaadu ta halalaati namni haramaaf wal barbaada jira halala eega barbaad wanni sisan fachis isan qaanyessa takka hinjirtu ta halala talaallattan ana was ina to qanun sirra qabada bajet shakkin wallahi shakkin qajela sifuna wamatak kana abu musa falen Oromiyaa keessa bakka feetanii filadha kuta Oromiyaa keessa bakka feetan wallahi
wanni cinaa keessan haasaan takkan jirtu jaartii halaalaa barbaadanii ta halaalaati tajaalattan ta barbaadan himadhaa nuti islaam as gubbaa jiru hunda isan gargaara waan hin taaneef birri walii guuruu jirra kanaafu muslima haa taatu imaana haa qabaattu bakka irraa jaalattan qofa nutti himaa agasumati taansi bareedan tanuma dubartoonni biseenilleen asirraa qophaa'a yoo ani caqasa bakka irraa jaalattan dubartii qabdanii naan jettan an dubartii duraan nama waan dubartii onnee kiyya seessa jaalachuu irraa lukaan ingilizii deemu naa wayya lukaan dubartii jaaladhee onnee kiyya keessa والله كان أبوك أواجك سيك وافر رامبل سناتين الرأيو دبرتين جالتين أكبتي جالتنا إرقبو دبورة جالتاني إجنا عارا قولنا الرأيكم تيماني إجولي ولينا سيادكني ولينا ريادكني إيقنا جريا كان سرانا أني سيلا قوي oro na gaisin ana bisino garato condemno ofsa me ustazawi zizon bayin duga bachura tikennan jalanelle arginelle donnelle arginelle wan jalalli qabu arginelle hatta nami imam masjida mara soga batani nami jalala dabarse biran tarim injur imam masjida mara soga batani nami jalala dabarsin injur donnelle Chaman nurra dumatelle nyaanille nuudidelle irriballe namnelle ala kulliyal me ani wan duran irriba irratab ya wan duran osode muyada isiti oso isi walina to dobi kana se kolfatti dobi najala arside majannetin in sodan mali finan jettani arsinin jalata harrammo ni de majeetu mankae wallahi achumatti bultii godhachuu wayya bultii godhanna jenneetiin inniin deemna jennee sodaan maalii fi beeytanii ani manaaba keessatti illee hirriba keessatti illee birdilisima isaanii santu fuuldura na dhufu maal ummata keenna birdilisiin akkasii sallafe san akka nama makiinaa warra waraanaatitti makiinaa waraanaa beeytanii isin ijoollee waraana feetu tazamoona kana waraana fe'u san argitanii akkasitti sallafee dhaabata abbo isii hawwanni jedhu obbo birdilisiin akkasitti akka sallafee akka ammalleetiin makiinaa warra waraanaa fe'u sanitti sallafu sun warra du'e isii warra du'e illee lakkaa'ataniitti. Kadiir ka'een nuti ka Huseen ka'een nuti ka Mahammad nuti osoo jedhan nabiyyana Aadami galchannaaf fakkaata Aadamiin ka biyyee jiru abbaa keen maarree Aadamillee birdilibsii tokko qaba jechuudha laa ilaaha illallah Aadamuu warra Arsii irraa birdilibsii tokko qaba. Itti lakkaa'atan kaa nama hin jirre maaltu sammara uffisaniin sodaadhe kanaaf deebi'ee dhiifama naa godhaa jee. Inshallah Rabbi gatii tahallee gannu haa buusu abboo gabbara kana abboo Rabbiin gannu haa buusu maal miidhamne wallahi kaachi jirutu ammallee tiniin keen ani roobeen jira gabbarri on jiraatiin ka Arsii jiru keen maal ummata keenna gatiin kun gannu haa bu'u ummata keenna maal taatan isin dhugaan dubbanne ani bara osoo nama lama argadhe wallahi Arsii deemee daawwaa godha hin sodaadhe wallahi ummanni ummata wanniitiin aan jennaan koomantii gubbaa argee sheeka kiyya dhabataa tanaan jedhe tokko dhabataa taanaan yoo si biran jiraatiin dhabataa taanaan jennaan ummatuma kiyya